Meeshaalee alamiitu saguree tokko tokko isaa qarshii maaliif meeshaa nuun himne jettanii yeroo hedduu sirriitti addaan baafattanii wanni isin beekuu qabdani. Assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatu. Ashama harka fuune jirtu amantiif kutaan osoo waliin qoodiin kabajamtootaa fi jaalatamtoota Umurazaan Oro. Laayik godhaatii seenaa namni sabiskiraayib hin goone sabiskiraayib godhaa. Akkuma sitti argitan meeshaa alamiitu sagura erguu fi daraddaraa jirra yookiin ammoo hidhaa jirra kaartooniitti. Meeshaalee kana tokko tokko isaa gatii naa himi yoo jettan mee akka fakkeenyatti isinii hima. Siniin bunaa darzanni jechuudha fireen 12 qarshii 4,000 akkasuma immoo tuyyuu siniin abbaa gadaa jechuudha kabootii isii wajjin 4,500 guutuun darzanni jechuudha fireen 12 burcuqqoon warqaamman yookiin ammoo tuyyuu kompleetiin isa jedhamu haala bareedaa ta'e inni kun qarshii 3,000 hubadhaa sirriitti geezee 2,800 binnee jira 3,300 illee ni jira sirri gatii adda baafannee beekuuf jecha kana qofa odoon tahin carqii uffata aadaa meeshaalee hedduutu jira uffanni aadaa ka qarshii 10,000 jira ka qarshii 8,000 jira ma tokko tokko nun argisiifne yoo jettanii fi meeshaa kana hin ergaa jira malee ammaaf ammoo tuyyuu tokko tokkoon haala namatti tolu sababa rooba itti aansuun baaldileen jechuudha akkuma sitti argitan baaldii litira 5 qabdi litira 50 dhiifama ka litira 20 fi sufraa akkasuma ammoo tuyyuu jechuudha rakabootii burcuqqoo isa bareedaa tahee fi rakabootii abbaa gadaallee isin himee jira qarshii isaa jechuudha hordoftoota fi kabajamtoota kiyya meeshaa abbaa gadaa qabdi meeshaa abbaa gadaa biratti illee sabareellee qabdi meeshaaleen kunniin jechuudha qarshiin gaaf inni ittiin dalagame qarshii 11,500 ture sababiin isaa jechuudha tutturee jira meeshaan kun hundi meeshaalee nama ergaa jiru meeshaa duraaniiti meeshaa ammaa jechuudha irra caalaan ijoollee waan beekanii sababa roobatii fi akkasuma ammoo tuyyuu sababa duumessaa jiidhatiif dhufaniif jecha meeshaa kana ergachuu malee yookiin ammoo tuyyuu ashagamee fi deemaaf bitee fi ashagee deemaaf malee tokkoyyuu viidiyoo waraabeef hin beeku haaluma argitan kanaan meeshaa kana haala kanaan hidhaa jirra dhiifama naaf kolcha meeshaa nama hedduuti akka kanatti hiino itti aansuun istoofii qabdi istoofii midijaa karakabooti qarshiin inni ittiin bitame qarshii 1,000 fi birrii 50 masoobii buddeenatii fi daabboo qabdi qarshii 3,100 akkasuma immoo qarshii 2,900 kan bitame illee hin jira meeshaan kaartoonii kana keessatti argitan meeshaalee hedduudha safeedii qabdi safeedii 900 qabdi safeedii ammoo tuyyuu birrii 1,000 illee qabdi akkasuma immoo safeedii birrii 800 illee qabdi sallaa uffataa illee ni qabdi istoofii dhaabbataa qarshii 7,000 isiniin jedha akka barbaadaniin gasaalaa qabdi obboleettiin teenna gasaalaa qarshii 48 kiiloo 18 baay'ee guddaa tahee fi isa oriijinaala ta'e kan bitamee fi gasaalaan kun qarshii meeqaan fe'amee asii sagure gara warri jettan makiinaa nama firaa ergattee jechuudha meeshaa kana guutuuf fudhataa jirti namootiin hedduun firiijiin meeqaa akkasuma immoo tuyyuu gasaalaan birrii meeqa warri jettan akkaataa gasaalatii fi akkaataa firiijiitiin meeshaaleen hundi isaa garaagarummaa guddaa qaba sababni isaa jechuudha addaan baafnee beekuuf jecha salphamatti meeshaa amma viidiyoo keessatti argitan kanneen hundi isaa dhufee amma na bira jira namni bitachuu barbaadan iskiriinshoot gootanii dhuftanii bitachuu hin dagatinaa isiniin jedha lakkoofsi bilbilaa kamas irratti argitan 97815 7275 waatisappii fi teelegiraamaan kan fayyadamnudha makarajii aananii kana hedduu namatti tola qarshii 7,000 sinii burcuqqoo guddoo 6 fi akkasuma saarvisii gizaazaa yookiin burcuqqoo makarajii burcuqqoo qaba isa qofaa miti meeshaan hedduudha meeshaaleen kunniin meeshaa biyya alaatii galu meeshaa haaraya sirriitti wanni isin hubattanii beekuu qabdan mee bara 2026 yookiin bara 2018 akka Itoophiyaatti meeshaan inni faashinii kamii inni haaroo inni kamii warri jettanii sirriitti addaan baafadha haaraya jechuun yookiin faashina jechuun meeshaa ofii kennaa jaalanne yookiin ammoo mana keenya keessatti maaltu na barbaachisa jennee faayidaaf nu barbaachisa akka biyya keenyatti jechuun jaarkaanii burcuqqoo jookii fi saafaaleen adda addaa nu barbaachisa kana jechuun barmeelii bishaan itti waraabbannu akka roottoo fi meeshaa irra dhiqannu hundi isaa mana keenya keessatti hedduu barbaachisa dirqama meeshaa babbareedaa miti irra caalaa aadaa ta'ee kan baratame biyya keenyatti meeshaan babbareedaan kontiroolii yookiin koornarii keessa gala maaliif jennaan hin caba yoo cabee bakka buusuu waan hin danda'amne amma sammuu san qofa doon ta'in aadaan baratamee aadaa ta'ee jira kanaaf yeroo qophii fi aayidaa ayyaanaa fi akkasuma keessummaa qofa kan bahudha asumaan laayikii godhaa mallattoo laayikii wanni irra isin kaayif akka laayik gootan sabiskiraayib gootan akkasuma immoo burcuqqoolee babbareedduu feetanii fi akkasuma meeshaa barbaadanii yoo barreessitanii qofa jettan isiniif bituu danda'a dhiifama naaf kolchaa sagaleen meeseejii isin jeequu kiyyaa fi sa'aaleen dirroosoon kaayeen sagalee irratti isinii qabaa jira hundumaafiyyuu jechuudha meeshaa kana namni jaalattan hanga dhumaa kana qofa doon tahin meeshaalee barbaadan qarshiin isaa meeqa qarshii qofa baruu fi hin jarjarina maaliif jennaaniin meeshaan kun oriijinaalummaan isaa akkamii meeshaan kun eessaa dhufa meeshaan kun eessa bitamaa akkamii bitta akkamiin nuuf fiddaayyuu osoo addaan hin baafatin qarshiin isaa meeqa
dhugaa isinillee qarshii isaa haga beeytanii bitachuuf karoorfachuuf yookaan yaaduuf meeshaan kun yookaan gaafa qarshii 2000 bitamee har'a 3000 yookaan gaafa 2000 bitamee har'a 1500 ta'a maaliif isin jennaan hundi isaa meeshaan garaagarummaa qarshii ji'aa fi torbaanii akkasuma ammoo tuyyuu yeroon isaa hundumaayyuu jechuu yeroo hojiin ka jijjiiramuudha akkasitti qaala'ee odoon ta'in sharafa hojiin yoo sharafni dabale meeshaallee ni dabala yoo sharafni hir'ate meeshaallee qarshiin ni hir'ata isinin jedha kanaaf saarbiisiilee babbareedduu diizaayinii isa adda adda ta'ee fi meeshaa mana keenya keessa hunda isaatu namni barbaadanis ta'e meeshaa akka majlisa arabiyaa algaa farnichara faashinoota babbareedaa ta'ee fi isa haaraa hunda isaa isiniif qopheessa isin ammoo tuyyuu jechuudha haala bareedaa ta'een ajajachuudhaan obsa qabaadha har'a na dubbistanii immoo bilbiltanii yoo an deebisuu dide maal taate deebitanii natti mufatina sababbiin isa karaa deemaa meeshaa fe'aa meeshaa bitaa ijtimaa aa'ilaa jira kaf maatii jira taaziyaa jiraachuu danda'a sargii jiraachuu danda'a kanaaf jireenya hawaasummaa waan qabuuf jecha ka sooshaal miidiyaa qofa odoon tahini naa obsuu qabdanii irra caalaa ani ka fayyadamu waatisaapii fi teelegiraam iimoodhaan akka carraa yoona bilbiltanii jettan isin argee yoo jedhe isiniif deebisa isin ammoo laayikii gochuudhaan akkasuma sheerii godha meeshaa kana haga dhumaa laaluudhaan osoo irraa hin bahin laayikii hin dagatina nagaatti asumaan horaa bulaa isiniin jedha meeshaa namootu ittuma fufaa akka keessaa filattaniif.